Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya wiixata galgalaa eegalleerra. Har'aaf dhimmoota jajjaboo qabanne keessaa olmaan mana murtii hidhamtoota siyaasaa isa ijoodha. Biyyattiin har'a dhaddacha dhimma obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee fi obbo Lidatuun ooltee kanneen bal'inaan oduu keessatti qabannee jirra. Gama kaaniin maatiin obbo Baqqalaa yaaddoon itti heddummaachuu dubbatu. Naaticha keenya gallee barumsaa gaafa dannuu akkasuma har'as gaafa dannuu jawaarfaanis jaachuu didaniiru. Maallaqa mana baankiitii baafachuu akka dhorkamanis nutti himaniiru haati warraa obbo Baqqalaa booda irratti deebina. Tibbana keessoo abaa'ootti dhibdeen uumame jechuun atakaaroo ture irrattis yaada qondaala paartichaa qabnaa. Odeessaalee gaggabaaboon dabaalee sagantaa kana kan isiniif dhiyeessu ana Hamzaa Hussein. Turtii gaarii. Guyyaa har'aa mana murtiitti ka dhiyaatan obbo Baqqalaa Garbaa sanbata darbeerraa eegalanii lagannaa nyaataarra turan. Haati warraa obbo Baqqalaa aadde Haannaa Raggaasaa fayyummaa obbo Baqqalaaf akka yaaddaan dubbatu maallaqi keenya baankii qabnu waan uggurameef jireenya keenyaaf sodaanneerras jiran. Gaafa sanbata xiqqaa ganamaa nyaata geessinee ijoollee sadii fi anaa nama afursaanii achi geenye. Gaafa itti geenye warfan keenya oluma nu gashanii. Isa booda mucaanni tokko kan eessuma isaati mucichi. Akkuma jirutti isa gaafuma arganii ol seenuu hin dandeessu, dubbisuus arguus hin dandeessu ittiin jedhuun. Kana booda immoo ijoollee warra kan kootii Saamu'eel Baqqalaa fi Naa'ol Baqqalaa galmeessaa ishii gaafa tole jenneenu. Listii warra Baqqalaa arguu qabaniirra hin jiranii. Isaaniinis ol gashuu hin dandeenyudha. Isaan booda gara Baqqalee akkan deemuu taasisanii gaafa Baqqalee bira deemu immoo Baqqaleen ijoollee na gaafate hin galtan ittiin jedhanii. Erga ijoollee galanii ijoollee arguu hin dandeenyeeti anis nyaata kana hin nyaaddu. Nyaata ol naa galchuun akka waan dantaa addaa naa godhatu maaliif lakkaa'u. Nyaaticha keenya gallee barumsaa gaafa dannuu akkasuma kunoo Sagasaa har'as gaafa dannuu ganama kana jawaarfaanis nyaachuu didaniiru. Namoonni arfan wajjin turan sun hundumtuu nyaachuu didaniiru kan akka Boonaa, Shamsaddiin, Jawaar, Hamzaa arfan isaaniiyyuu hin nyaannu. Akkamitti jiru ree ergasii hubattaniittu? Homaa tokko waan fudhate hin qabu. Namni erga nyaata nyaatu ta'eeti akkuma dadhabu beekamaadha. Garuu miira harii keessa waan jiruuf immoo dadhabbiin baay'een irraa hin mul'atu. Akka kanatti hin jiru. Kan biraa immoo keessumaayyuu akkaawuntiin baankii keessanii fa'aa cufamee ugguramee maallaqa akka baafachuu hin dandeenye fa'aa godhamtaniittu mootummaan akkas godheeraa waan jedhutu dubbatamaa ture. Kunoo gama kanaan rakkoon isinirra ga'ee jira maaltu jira? Sirriidha laammaa kan Baqqalaa fi hundee kootii fi kan kootii amma fakkeenyaaf kan koomaasirraa akka jirutti kan ijoollee guutummaa ugguranii turanii akka hin sochoone godhanii turanii. Yeroo wayyaanee keessallee si'a lama yeroo hidhamillee yeroo tokkollee akka inni sochoone taasisame hin beekamu. Amma garuu akka hin sochoone jalaa ugguranii jiru. Amma maallaqa baafachuu hin dandeessan yoo ta'e maaliin jiraattu ture jechuun haala akkamii keessa jirtu? Maallaqa baankii qabdan fudhattan jechuun maaliin waa bittu maaliin jiraachuu dandeessu? Maallaqa qabnu waan tokko yoo ammaa irratti kan fudhanne hin qabnu. Waanuma buukii keenya irra jirullee akka baasnee nu mana keenya keessatti ittiin fayyadamnetu taasifame hamma ammaatti gaaniti. Waanuma mana keessaa qabnuu fi waan firoonni nu bira dhaabbatanii hin jirran. Guyyaa har'aa akkam obbo Baqqalaan isaa booda kana mana murtiitti akka dhiyaatantu himama. Isin naxxanii argitaniittu moo ol seenuu dandeessaniittu maaltu jiramee wanta? Mana murtii irratti immoo ol hin galtanii hin jiran aluma fagoo irratti nu ittisan. Laamma yeroo kana sa'aatii kana yeroo tinaasofsiistu kana gara qeessan deebi'aa jiran. Waa'ee oolmaa mana murtii har'aa irratti dhimma obbo Baqqalaa Garbaa bukaatoon isaanii obbo Misgaanuu Mul'ataa kana nutti himaniiru. Habtaamuu Xibabuutu dubbise. Waan gurguddaa afur dhiyeessanii tokkoffaa meeshaalee elektirooniksii kana dura qabnee jirru mana isaarraas sakattaanee hin arganne qorannoodhaaf ergine qoratame nuun xumuramne. Inni lammataa shugguxiin lama mana isaarraa qabameera isas foorensika ergine innis qulqullaa'ee nuun dhufne. Ragaa nama hedduu dhageenyeerra eeguma beellamaas illee nama 22 dhageenyeerra amma immoo ragaan nama nafu jira.
san dhaga'uu qabna. Inni arfaffaan immoo miidhaan gahee hagam akka ta'e Oromiyaa keessa hunda gareedhaan qorattoonni bobba'anis xalaa barreessinee miidhaan sun hagam akka ta'e nun qaqqabne dabalataan yeroo qorannoo guyyaa 14 nuuf haa kennamu kan jedhudhaan dhiyeessan. Obbo Baqqalaanis yaada mataa isaanii akka dhiyeessan ta'eera. Filannoodhaaf akka dhiyaanne mana tursiisanii akka namni filanne akka biyya gaggeessine na gochuurraa nafe yakka tokkollee raawwanne. Isa kana immoo mootummaan as mateessee yakka irratti barbaada filannoo na jala dabarsuudhaaf tooftaa taasifamaa jedhudha. Gama kaaniin miidiyaas kaasaniiru. Miidiyaa walaba ta'e as keessaa mul'achaa hin jiru. Kanaan duras miidiyoonni tokko wanta nu hammeessu dhiyeessaa waan turaniif isaan kun akka qoqqobaman gaafachuudhaan gara fuulduraatti immoo dhaddachi kun dhuguma bilisadha. Bilisa jedheen amana. Kanaaf miidiyaan bilisa ta'es as keessatti argamee gabaasuu akka danda'amu naaf hayyamaman jedhanis dhiyeessaniiru. Kanumaan dhaddachi gara bitaa mirga laalee walxaxinsa yakkichaa tilmaama keessa galchuudhaan guyyaa 8 yeroo dabalataa kenneera jechuun ajaja kenne. Dhimma miidiyaalee wajjin wal qabatee anillee qaamaan argameen ture garuu ol seenuu hin dandeenye na deebisanii. Kun yeroo darbillee ka'ee ture natti fakkaate tarii dhaddacha obbo Jawaar Mohammad fa'aarratti manni murtichaa hanga ammaatti ajajni ni dabarse hin jiru dhimma kanarratti. Yeroo darbes ka'ee ajajni darbee ture. Oolmaa dhaddachaa gabaasuu waan danda'an hawaasa hunda biraan ga'uu waan madaalaa bira geessisuu waan danda'an miidiyaan isa tokko fayyadamee isa kaaniif dhorkamuu sababa maaliiti? Miidiyaa hunduu walqixxeedha. Seera qabeessaa seeraan hundaa'e amma ta'etti miidiyaan adda baasameet isa tokkoof loogiidhaan kennamee isa kaan maaliif dhoowwaman jedhu dhiyeessina dhaddachattis dhaddachis isa kana fudhataman qabu jechuun miidiyaa kamiyyuu dhiyaatanii oolmaa dhaddachaa gabaasuu akka danda'an har'as ajaja kenneera. Kana malees immoo rakkinni addaa jira yoo ta'e iyyannaa dhiyeeffadha yeroo kamuu jedhee nu hayyameera. Oduu taanuun qondaaltota ajjeechaa Hacaaluu Hundeessaa booda to'ataman keessaa tokko kan ta'an miseensi koree hojii raawwachiiftuu Koongireesii Federaalawaa Oromoo Obbo Dajanee Xaafaa erga to'atamanii booda koronaa vaayirasiin qabaman shakkii jedhuun adda baafamanii turanii dhaddacha mana murtii guyyaa har'aa dhimma Obbo Dajanee Xaafaa bakka isaan hin argamnetti ilaale irratti maaltu ajandaa ture abukaatoon isaanii Obbo Dajanee Fiqaaduu akkasumaan jedhu. Ajajni har'a kenname waa lamaaf ture. Tokko beellamni duruma gaafa guyyaa 9 kenname guyyaa 10 dabalata yeroo gaafatameen har'atti beellamamee jira. Beellama sanaa wal qabatee inni tokkodha. Inni lammaffaa gaafa guyyaa Jimaataa biyya saddeeffannee turreni Obbo Dajaneen shakkii koronaan qabamedhanii waan shakkamaniif bakka isaan qabamanii jiran sanatti firaan gaafachuu akka dandeenyu uffataaf nyaataa dhiyeessuuf akka dandeenyu haala fayyaa isaan irra jiran illee karaa ittiin hubachuu dandeenyu akka beekuu dandeenyu karaa poolisiis yoo ta'e karaa dookteraa hakimaa hospitaala sanaa halaalatti ilaaluu waan danda'amuuf akka arguu dandeenyu biyya saddeeffannee turre. Haa ta'uti gaafa Jimaataa ajajni nuu kenname manni murtii akkuma humni gaafanneen ajaja nuu kenniyyuu iddoo eegumsa Obbo Dajaneen jiru hospitaala eekkaa kotubee ajaja gaafa geessuudhaan nu ajajan fudhannu nuun jedhanii. Kanaan har'a bu'aa kana eeguuf kan mana murtiitti dhiyaanne har'a dhiyaanne har'as immoo qorataan poolisii dhiyaatee akkuma isaan hospitaala jiran akka koronaan qabaman kan ibsa yoo ta'e illee gama biraan immoo dhiyaachuun namni gaafachuu danda'u kan jedhanis yaada kaasan jiru. Dhimmi maatiin Obbo Dajanee Xaafaa daawwachuu fi Obbo Dajaneen dhuguma koronaa vaayirasiin qabaman moo maqaa dhibee kanaan ugguramaa jiru ka jedhu qoratamee akka dhiyaatuuf manni murtii akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 23 beellama qabeeraa jedhan. Kana wal qabatee manni murtii guyyaa har'aa ajaja kenneera. Tokkoffaa sababni itti Obbo Dajaneen hospitaala galanii dhuguma dhukkuba koronaa qabuu qabamaniiti dhukkubsataniitu galaniyyuu moo shakkamaniidhuma dhukkubni koronaa irratti hin argamne kan jedhu qulqulleessanii bu'aas akka dhiyeessanidha. Inni lammaffaa haalatti maatiin dubbifamuu danda'u ajaja yeroo darbe kenname sana nyaataa fi uffanni waan isaan barbaachisu illee haala ittiin galuu fi danda'u sana ajajuma bu'uura dura kenname sanaan irra deebi'anii raawwatanii bu'aas akka dhiyeessan jechuudhaan adoolessa 23tti beellamame. Galmeen Obbo Dajanee Xaafaa miseensota KFO hidhaman biroo waliin wal fakkaachuurraan kaafee haga ammaatti himati addatti irratti dhiyaate akka hin jirre dubbatan abukaatoon isaanii kun. Isaa ifatti wanti ilaalan hin jiru. Amsaan kanaa beellama iyyata dhiyeeffannee irrattidha. Isaa waan hin nyaanneef olmooti galmee isaanii wal fakkaataadha kan hundaayyuu malee kana jedhamee wanti mannaan isaan irratti dhiyaate isin ifatti hin jiru.
Dhaggeeffattoota keenya akka caqasaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Ammoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Magaalaa Bishooftuutti dargaggootaaf maallaqa kaffaluun hokkara kaayisan jechuun shakkamanii hidhaman obbo Lidatu Ayyaaloo har'a mana murtii magaalaa Bishooftuutti dhiyaataniiru. Poolisiin isaan himate ammas ragaa namaa fi sanadaa dhiyeessuuf yeroo qorannoo dabalataa guyyaa 14 gaafate beellamni qabameera. Itoophiyaan xiyyaara mi'a deddeebisuu torban darbee chaayinaatti gubate qorachuuf garee tokko garasitti erguu ishii gaazexaan biyya keessaa gabaaseera. Akka seeraatti biyyi balaa qoratu biyya balaan sun itti mudate ta'us abbaan qabeenyaa fi dhaabbanni xiyyaaricha oomishellee keessatti qooda fudhatu. Xiyyaarri Itoophiyaa osoo mi'a fe'aa jiru ture gaafa roobii darbee biyya chaayinaa magaalaa Shaangaay buufata xiyyaaraa Puundoongitti ibiddi kan itti qabateen. Naannoo Amaaraatti rakkoon nageenyaa bara darbe ture haga tokko furmaata argachuu pirezidaantiin naannichaa obbo Tamasgeen Xiroonee himan. Koreen Qimaanti jedhamu gaaffii eenyummaa dhiyeessuu akka gufuu guddaa tokkotti kaasan hanga'an kun amma isas irra aanneerraa jedhan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa dhibee koronaa vaayirasiin daran yaadda'uu ibse. Haga ammaatti namoonni miiliyoona 16,640 ol qabamuu ka ibse dhaabbati kun ji'oota 6 keessatti lakkoofsi namoota qabamanii dachaan dabaluun akkaan hamaadhaa jedheera. Itoophiyaatti har'a namoonni 579 ka qabaman yoo ta'u lakkoofsi namoota qabamanii 14,547 ga'eera. Kan har'aa 5 dabalatee waliigalatti namoonni 228 vaayirasichaan du'aniiru. Oduun har'aaf qabnu kanneen. Oduu keenya sadhumaatiin Oduu keenya xumuraatiin addi bilisummaa Oromoo walgahii ariifachiisaa gumii sabaa paartichaa geggeesseen walqabatee oduun hayyuu duree dhaabichaa fonqolchuun hooggansa haaraa kaa'uuf jedhu atakaaroo guddaa uumee ture. Itti aanaan hayyuu duree akka ta'an obbo Araarsoo Biqilaa walgahiin adoolessa 26-27tti geggeessine haala amma biyyattiin keessa jirtu irratti xiyyeeffateedha jedhan. Dhimma qabsoo uummataa waa'ee hooggantoota hidhaa jiranii fi haalli nageenyaa ajandaa marii ture ka jedhan qondaalli ABO kun maaliif hayyuu dureen walga'icha irratti hin hirmaatin ka jedhuuf deebii qabu. Atakaaroo uumame irrattis yaada kennaniiru. Zalaalam Taaddasaatu dubbise. Hooggantoonni sadaan eenyu kanaa haala addaa keessa qunnameen hojii guyyaa socho'ee hojjechuu hin dandeenye kanaaf walgahii keenya irratti argamuu dadhabee karaa mootummaadhaan dindeessifameen eegummaa isaaniitiif jecha akka mana turtan jaamaniif maatii mana turanii socho'uu hin danda'in jechuudha. Kanumaan rakkoo qaba. Nageenya isaaniif eegumsi akka taasifamu yoo ta'e humna waraanaatiin eegamanii walgahii kanarratti hirmaachuu hin danda'an ture. Waan gama keenyaan kana jechuu dandeenyu qabudha. Warra biyya harkaa qabuutu beekaa kanaaf eegummaa keessaniif ammatti yoo balaa turtan gaariidha qajuun waan akkasii waan itti maluuf jecha kanumaaf turuu danda'anii walgahii irratti argamuu hin dandeenye jechuudha kan. Walgahii kana akka gaggeessattan hayyuu duree waliin dura dursitanii waan mari'attan jira. Jalqaba haalli waliigalaa humna ulfaataa dhufuu isaatiin innis socho'ee hojjechuu waan hin dandeenyeef marii godhannees turre jechuudha. Waliin mari'annee turre akkuma marii duraa waliin mari'annee tole innis itti baay'ee waliin dhaabbannetti konnekshinii keenya gidduutti jedhee jechuudha. Fuulduraanis haalli akkasii abbaa ta'uu bakka hayyuu dureen hin jirretti itti aanuma situ gaggeessaa jechuudha. Tarii kaan akkasitti hubachuu ni danda'u. Gama biraatiin immoo fonqolchatu gaggeeffame kan jedhanii ni jira. Filannoo hooggansaa taasistan ni qabdu walgahii keessan kanaan. Hooggana jijjiiruun qora sabaati malee biratti hooggana jijjiiruu hooggana filuu ni jedhamu jiru jechuudha. Isaan sirna jabaa dhaabbata duraanis kan maqaan isheen jedhee uffatee gara keenya beeku isuma qora sabaa kan malee sariyaasitti abbaan fedhe waan fedhe jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Warruma gaa hojii dharaa ofuusiitu garagalchaa fi fonqolcha jee dubbii biraa samitti fatisee jiru uummata guddaa jechuudhaaf kana godha malee waan akkasii hin jiru. Seeraan illee jiru sirnaan illee jiru aadaa dhaabaa keenya illee ni doon. Amma haala walgahii keessan kana hayyuu dureettiif gabaasa gootu moo? Uffata qorree riippoortiin isaa miidhalaa jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumurreerra. Ka qopheesse Biraanuu Gammachuu kasaniif dhiyeessee an Hamzaa Huseen bor walitti deebina nagaan bulaa.